torbanitti guyyoota sadii wiixata roobii fi sanbata dura oduu taanee kan isinii dhiyaatu ta'a. Qophiin oolmaa waboo injifannoolee waraana bilisummaa Oromoo haala waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru bu'aa ba'ii fi mudannoolee adda addaa kan keessatti waraana bilisummaa Oromoo irraa dhageenyu ta'a. Kun qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromooti. Gabaasaa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoon isiniif dhiyeessa. Injifannoolee boonsoo fi diinabdii kutachiisan waliin aanee daandii elemooti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa zooniilee waraanaa cufa keessatti harcaatota waraana sirna fi garbummaa ilmaan Oromoo irratti bubbulchuuf hojjetaa jiran irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun imala bobbaa gara Finfinnee ajajaa olaanaa ABO'n labsame mirkeessuuf cimee hojjechaa jira. Haaluma kanaan irreessi gaachanni uummata Oromoo WBO'n zoonii isaa keessa sossoof sadaasa 22 bara 2021 godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Amuruu ganda warra beeraa bakka addaa Nasroo jedhamu keessatti waraana faashistii fi ilmaan Oromoo naftanyoota waliin dararuuf humna dabalataa magaalaa Shaambuurraa fudhachuun baay'inaan bobbaatee ganama sa'a 7 irraa qabuun hanga guyyaa sa'a 1 akka lakkoofsa Awurooppaatti lola jabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo taasiseen waraana sirna irraa namni 25 battalatti yooduu namni 33 madeessuun ogeessota hospitaalaaf hojii dabalataa tolchee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa keessa sossoof tarkaanfii isaa itti fufuun godina Wallagga Bahaa Ona Leeqaa Dullachaa magaalaa Baandiraa keessatti sadaasa 23 bara 2021 ganama toora sa'a 7 akka lakkoofsa Awurooppaa irraa kaasuun lola bal'aa gaggeeffamaa tureen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irreessi gaachanni uummata Oromoo gabrummaa uummata Oromoo irratti jaarraa lakkoofsise xumuratti gochuuf onnatee jiru lola waraana leellistoota sirna naftanyaa waraana garaa bobbaatee kan olola miidiyaa malee qabatamaan hin jirre irratti geggeessu Onuma Leeqaa Dullachaa magaalaa Baandiraa keessatti sadaasa 23 bara 2021 eegale hanga gabaasni kun sadaasa 24 bara 2021 qindaa'etti kan itti fufee jiru ta'uu ajajaa WBO naannichaa bilbilaan quunnamnirraa adda baasuun danda'ameera. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo erga istiidiyoo seennee nu qaqqabeen ammoo irreessi gaachanni uummata Oromoo WBO'n zoonii kibbaa godina Gujii Bahaa keessa sossoof sadaasa 24 bara 2021 waaree dura waraana sirna tortoraa fi sirna eebba miseensota WBO Aarawaa fashaleessuuf bobbaate gaalaa gudditti godina Gujii Bahaa Nagallee Booranaa jalatti bakka Gooroo Qullubbii fi Canaa Kanniisaatti axxee itti hidhuun osoo konkolaataan imalaa jirtu rasaasa akka bokkaa itti roobsuun hedduu ijjeesee gariin madeessuun konkolaataa waraana fi paatroolii 2 daaressee jira. Lolaa leenjinaa leenjiyaa lollaa dhaadannoo kan godhate gootichi waraana bilisummaa Oromoo guyyaarraa gam tokkoon waraana bilisummaa Oromoo kumaatamaan eebbisiisa gama biraan lolee reeffa diinaa allaattii sooraa oolee jira. Malli bobbaa gara Finfinnee hanga Oromiyaan walaboomtutti itti fufa. Dhiigaa fi lafee keenyaan Oromiyaa walabaa ni ijaarra. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen tinnisuuf sabboontota ilmaan Oromoon taasifameen isiniif dhiyeessaa ani daandii elemooti. Irreessi gaachanni uummata Oromoo WBO diinagdeen cimsuuf ilmaan Oromoo kallattii cufaan bira dhaabbachuu akkuma itti fufanitti jiru. Akka kanaanis abdii saba Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoof sabboontonni ilmaan Oromoo biyya Yemen magaalaa Sanaa keessa jiran gurmuu elemoo qilxuu jalatti ijaaraman gumaacha marsaa tokkoffaa qarshii doolaaraa Ameerikaa 650
gumaachuun gooticha waraana bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbatan ibsanii jiru. Gurmuun kun gabaasa gaafa 322 bara 2021 nuuf erganiin akka beeksisanitti ibsa ejjennoo abbaa qabxii 3 baafachuun waadaa isaanii haaromsaniiru. Ibsa ejjennoo isaanis galma bilisummaa ga'uuf akka saba Oromootti jabina nu gaafata. Ilmaan Oromoo keessaa fi alatti